Araddaaf tokko jala bishaan kana duraan rakkachaa turre rakkoo guddoo nurra gahaa oole laga burruun keeyyanii amna sa'aatii takka deemnee waraabbannee achirraa dhufnee achirratti daa'imni namaa ilmoo amata sadii dhagaachi gaaraa ka'ee miila kanattillee naafisee jira. Amma immoo wanni nu diftoor balaaye bishaan kana nu baasee nagaan karaa salphaatti immoo dhugaa jirra. Baay'ee irraa gammannee jira. Isaanillee baay'ee galatoomfanna. Injaamammoo waniintu. Gaafa duraa halkan sa'aatii 12 booda hirriiba keenya dhabnee ilmoo daa'imaa abbaa manarratti dhiifnee bishaan waraabbataaf abbaan manaa ilmoo daa'imaan akka kee dhaabbatee deemnee fidannee itti fayyadamaa jirra. Amma immoo ganama sa'aatii takka ta'u sa'aatii lama ta'u zaa'inni nu banametti waraabbannee itti fayyadamutti jirra. Isallee ni galatoomfannaa mootummallee galatoomfataa jirra. Ammallee rakkoon isaa immoo sa'aatii silaa nuti barbaadnutti illee oggaa dhabne yoo bakka isaan namni banamu gaa kadhanne abbichi sun deemee nu bana dhawaata ifaan ammoo nurraa deemeetuma oggu fedhe nu deebi'a oggaa nu dhufetti ni waraabbanna. Arabdaan yaraddaa yaabduu gochola bishaan kana nu baasuudhaaf baay'ee gaarii itti gammannee jira. Duraan gaafa bishaan hin qabne ilmaan ganama subii aanetti waraabessaa wajjin bishaan waraabbannee subii sa'a 10 irratti galla. Amma immoo Dr. Bilaa bishaan kana nu baasuudhaan baay'ee gaarii itti gammannee jirra. Galatooma. Mee garaagarummaan kana duraatii fi amma maal fakkaata? Garaagarummaan moo amma haalan nu bilisoomnee erga bishaan kana arganne. Rakkoon gaaduraan haalan nu jirti bineensaa wajjin ilmaan namaa meeqa ilmoo meeqa bineensi dhalaan gaaraatti ka'ee nurraa ajjeese ilmoodha. Ilmaan osoo lagatti argannee qaraatillee irraa hambifnee ilmaan keenya qaraatirraa illee hambifnee osoo bishaan waraabdu ijoollee dhalaan gaaraatti ka'ee miila irraa kutee hasariitti ta'ee ilmoon duuteerti. Amma garuu ilmaan keenyallee ni qaraasifannaa bishaan keenyallee nagaa waraabbannaa bishaan nu baasuudhaaf haalan itti gammanna. Godina Harargee Lixaa aanaa Ciroo Arabdaa Yaabdoo Gojolaa ganda Shullukkee piroojeektiin SCRS kun erga dhufee duraan immoo rakkoon nuti keessa turre baay'ee lanyi nurraa fagoodha. Amanasaa sitti deemna. Akkasumatti yeroo laga dhaqne warafaan ni baay'ate jechuudha. Laggeen kanarratti gandoota 4tu bu'ee waraabbachaa ture. Yeroo ganama jechuun dubartiin haati ilmootis ilmoo ishii qabattee ganama sibii osoo fataran goone sa'a 12 kaatee laga dhayitee galgalarraa sa'a 12tti galaa ture. Amma garuu immoo rakkoon kun hundi furamee rabbiilleen irraa nu tolchee alhamdulillah rabbil aalamiin rabbi galannaa ga'u dhaabbanni CRS kun yeroo kana keessatti yeroo gabaabduu ji'a lama keessatti rakkoo bishaanii kana nurraa furee jira jechuudha. Amma akkanumatti yeroo baay'ee amma nuti illee asirratti bishaan kun mucha 4 qaba. Bishaan mucha 4 qabu kana immoo yeroo gabaabduu keessatti hoddoolee yookaan gandoota kana adda galchaa jira jechuudha. Garuu immoo kana dura gabrummaa keessa turre gabrummaan sun immoo achi keessatti namni silaa baratee boru biyya kana bulchu baay'ee kamiilli irraa kutame ni jira jechuudha dhukkuba kaansariitiin. Akkasumatti immaas haadholii ulfaa hakuftee ilmoon irraa baates ni jirti. Akkasumatti waraabessilleen harroota harkaa kaasuudhaan dhiibbaa galaanaatiin rakkoon guddaan mudachaa ture jechuudha. Bishaanichi abna sa'aatii yoo kam gatti kaate kiiloomeetira 12 ni ta'a jechuudha. Galaanni gaafa roobee bokkaan dhufa jechuudha. Laga guddaadha waan ta'eef lanyi nuti qabnus tokkichi ture. Laga tokkicha kanarratti rakkoo galaanaatiin ilmaan namaa hamiidhamaa ture baay'ee jira jechuudha. Har'a garuu immoo laga sanirrallee baanee uffata keenyallee mana miiccachaa jirra. Bishaan keenyas mana waraabbannee akkasumatti addunyaa keenyallee beeyladallee manatti obaafachaa jirra jechuudha. Amma immoo nuti illee dhaabbanni mootummaa fi miti mootummaan kun walumaan haa galatoomanii jecha jennaa baay'ee gammanne jechuudha. Haalli tajaajila isaa amma maal fakkaata? Haalli tajaajila isaa amma baay'ee gaarii. Baay'ee daran olaanaadha jechuudha. Haalli tajaajila isaa maaliif akkaataa duraan turree fi har'a gaafa wal bira qabnee ilaallu dachii fi sammiidha jechuudha. Hagis takka adda fagaata. Amma garuu immoo daa'imaas ta'ee ilmaan duraan sababa mana barumsaa jechuudha. Baay'ee harcaatii baay'achaa ture mana barumsaa irratti. Yeroo sababa gaafatan lagan ture jaa daa'imnis laga turan jechuudha. Gaafa ganama sa'a 12 yookaan sa'a 11 takkatti azaana subii kaanii laga dhaqan yeroo laga sanirra deemanii dhufan sababa saniitiin daa'imman sirraa carraa barachuu argachuu danda'anillee carraa barnootaa san dhabanii ganda keessatti miidhamaa jiran jechuudha. Har'a garuu immoo
daa'imni xiqqoolleen mana barumsaa dhaqaa jirti. Kunillee warri silaa dubartoonni keessattuu baay'ee carraa barnoota kanarratti warreen miidhaman dubartoota jechuudha. Dubartoonni sunillee amma qixa sirriin barnoota isaanii barachaa jiran. Ganama kunoo bishaanichi akkuma amma isin laaltanii gartan akkuma amma waraabbachaa jirutti bishaan keenyallee tajaajila sa'a 24 nu kennaa jira jechuudha. Yeroo ifaan dhabame qofa. Wayitii ifaan dhabametti malee sa'a 24 tajaajila gahaa nu kennaa jira. Haala kanaan kunoo taraa qabannee seera ittiin bulmaataa tumannee bifa kanaan kunoo taraa wal eeggachaa waraabbachaa jira. Garsaa takka malee. Galatoon. Baay'ee gammadeera baay'ee galatoomaa sinillee bishaan kun gammachuu guddaan nu dhagaan baay'ee naa galatooma. Baay'ee gammadeera baay'ee galatoomaa sinillee bishaan kun gammachuu guddaan nu dhagaan baay'ee naa galatooma. Gammachuu guddaan nu dhagahame laappoompaa kan argachuuf suuraa rakkoo cimaa nurra ture rakkoo sanillee amma hiikkannee jirra baay'ee galatoomaa isinillee. Kuatin jama, Arabian tiga, Arabia yang tu gujala, dia sebutnya tiga. Apa istilah Honda satu be? Ya, bisa kan baka, bisa ini nubah sih. Baka, halam fajr jama kita, sandura, jauh ke dalam rati juga negara kan, negara jauh ke dalam ti jalan. Sambo de baka, ya, benda hanati, untuk hati mau kabar cerita itu, nama baka sih dan rebe, asyik haji sefaji. Nam nega baka kalau midi rafsane. Warra bineensi illeen ilma halkan keessa bultee laga irraa galchee jiru. Kanuma bakka ifa inni bishaan kan nuuraaf haala itti fayyadamaa jiru. Haala bakka gammachuu guddoo qaba. Bishaan yeroo hundanii jira jechuudha. Bishaan yeroo hundanii. Yeroo meeqatti sa'a meeqatti takkatti bantuu fi uummata yeroo isaan tajaajilu. Lamarraa hin banaa jaa kun lamarraa hin banaa. Bakka hogga jaa afurii fi shanii fidatan bakka halkan ganama namarra. Amma ganama arsaa meeqa bantee? Ganam kana xiqqoo ifaan dhabameeti. Ammaa tana bakka ifaan dhufnaa bishaanii waan naa dhufe ammaa tana bakka jaa jarratti baneeti ammaa tana bakka itti fayyadamaa jiru. Galatoon.